عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتوني ماتي أبدوريتيش ميديا channel بغربي والدينو ديبسي إسنين جيشادا channel أبدوريتيش ميديا سببي غرغراتيف yeroo dheeraa barumsaa fi boqonnaa gannaarra waan tureef hamma haala gaariin ifaa ifatti hojii isaa eegaluudhaan karaa istiidiyoo deebi'ee barumsa keessan kan kara dhaabbate yookaanis kan hin mul'anne jettanii isin dubbachaa turtan amma bal'inaan isin biraan ga'uuf qophii isaa xumuree jira. Abdurri wajjin gara fuula duraatti isiniin jenna. Like, share, subscribe, comment hin irraanfatinaa. Akkaataa viidiyoo seentaniin laayikii sheerii yaada qabdanii isa jalatti dubbachuu akka hin hanqanne isinit dhaamaadha. Gara barnoota keessaniitti isin dabarsaa. Hamilee namaa ta'uun beeytanii hamilee namaaf tahaadha. Hamilees qabaadha. Barnoota irratti warreen habashaadhaa laala. Hamilee olii tahanii waan jiru hunda wal bira dhaabbatanii wal mul'isan. Chaanaalli kiyya kun eega baname waggaa takkaaf deemaa. Waggaa takka guutuu irratti yommuu ni taa'is hin taane narratti baali ta'anii narratti gubanii kanaaf dabtanii nama hin gahin hundaa biraan geessanii akka daddaftanii hordoftaniin isin hubachiisaa. Ani Abdiidha Abdurriitiich miidiyaa chaanaalirraa barnoota ikoonomiks yookaan diinagdee kutaa 9 haga 12 isin biraan ga'uudhaan kan beekamuudha. Like, share, subscribe, comment godhuu hin irraanfatinaa isiniin jecha hadaraa gama barnoota keessaniitti isiniif ceena. Economics grade 9 chapter 1 part 1 hin mul'atu jettanii koomaantii irratti yeroo baay'ee dubbachuu turtanii isa san irra deebi'ee riiviyuu godhee kan adda babaasee isiniif ibsu ta'a jechuudha. Sirriitti karaa barnoota keessaniitti kallattumaan haaseennu. Okay, na hordofaa. Unit 1 party 1. Okay, kun ifa bee addaan babee jira. Bakka isiniif dhibe bakka isinitti mul'anne irra deebitanii yaada keessan koomaantii irratti naaf barreessitanii achirratti koomaantii keessan laalee awwaansan sirreessuudhaaf qophiidha. Isinis like, share, subscribe, koomaantii babbareedduu namaaf barreessuudhaaf qophaa'aa. Akka ilmaan habashaa caalaa nu cinaa dhaabbadhaa. Oromoon miliyoona 60 wanta kana yeroo xiqqoo keessatti mul'isuu dhabuun keessan nagaddisiisaan dhugaa akka lammii takkaatti jechuudha. Warri habashaadhaa barnoota yuutuubaatiin baay'ee isin dura deemanii jira waan ta'eef isinis hamilee nuu ta'a akka nuti hamilee isinii taanu nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jechaa karaa barnoota keessaniitti. Dhiifama beeyisaa dhufa. Yeroo takka beeyisaa dhufa. Beeyisa sanis obsaan dabarsina. Unit 1 party 1 introducing economics. Introduce economics. Economics yoo akkaataatti wal barru jechuudha. Introducing economics amma fakkeenyaaf economics yoo akkamii wal garra amma fakkeenyaaf namni economicsiin haraati baay'ee jira. Barataan amma kutaa 9 economicsiin isaaf haraa jechuudha. Kanaaf introducing economics unit 1 jechuudha. Waa'ee wal barnoota isiitii dubbataa jechuudha. Objectivii isii jalatti halaallu. Objectivii kana jalatti maaltu jira waliin halaallu. Unit objective kun amma introducing wal barannaan nun barbaachisu. Kallattiidhaan karamitti deemnaa karaa unit objective itti haseennu. Unit objective kana jala maaltu jira define economics. Economics kana define godhin hunjaa explain of difference between macroeconomics and macroeconomics. Economics bakka lamatti addaan dee damee lamatti addaan baasee macro fi microtti addaan dee kaa'ee jira. Isa kanaas explain godhi adda baasin hunjaa describe of the method of used study economics. Isa kana describe godhi method isaati wajjin lafa kaa'in hunjee in explain the characteristic of 3 decision making unit. Decision making unit sadiitu jira. Isanis takka takkatti list godhiiti lafa nu kaa'ee jeeti unit objective jalatti waa hanga kana nu keessa nu kaa'ee jechuudha. Unit 1 kana keessatti jechuudha. Hanga kana barraan waan unit 1 guutuu fixanii jirtan jechuudha. Haala kanaan karaa meaning of economics waliin adeemnu. Okay? Sirriitti
na jala deemaatiin hordofaa please. Haala kanaan meaning of economics waliin haa laallume. Meaning of economics waliin haa laallu. Okay? Maali? Meaning of economics isa juu kana jechuudha. The term of economics is originally derived from the ancient Greek word in the oikonomia, meaning of the management of family or the household. Nunje wanta kana irratti maal nunje jechi economics juu kun jechuudha. Jechi economics juu kun eessarraa dhufe sirriitti hordofi gaamma asirratti jalqabumaa jechuudha. Jechi diinagdee jedhu kun jalqabee eessarraa dhufe jecha Giriik durii irraa dhufe jechuudha. Oikonomiyaa jechuun maali? Inni kun kan irraa argame hiikkaan isaa bulchiinsa maatii yookaanis warra mana jechuudha. Nama mana takka keessatti waliin jiraatu jechuudha. Household jechuudha. Household jechuun maatii warra tokkoo jechuudha gabaabumatti. Isa kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuudha. The term of economics. Economics originally guutumatti originally jecha isaa kana derived from eessarraa dhufee derived from in ancient Greek. Greek durii irraa dhufee jechuudha. Word jechi economics jechuun maali? Oikonomiyaa the meaning of what? Management of family or household. Warra maatii warra tokkooti jechuudha. Bakka gabaabumatti maali? Maatii warra tokko keessatti waliin jiraatan jechuudha gabaabumatti. Hiikkaan isaa bulchiinsa maatii mana tokko jechuudha. Management of family or household. Bulchiinsa maatii warra tokko jechuudha. Gabaabumatti kana jechuudha. Rival of the subject of what? In economics was first studied in ancient Greece. Maali? Jechummaan kun jechuudha. Subjectummaan diinagdee jedhu kun jechuudha. Kunis dhimma maali? Diinagdee jalqaba Giriik durii keessatti jechuudha. Akka maalitti? Akka qoramee mul'isaa jechuudha. Jalqaba bakka akka achirraa dhufe yookaanis economicsiin kun akka biyya sanirraa dhufe dhibbatti nu mul'isu jira jechuudha. Gabaabumatti. Kana jechuun maal? Economics is the branch of social science. Okay? Maali? Economicsiin gabaabumatti innis warra social science keessatti jechuudha. Damee saayinsii hawaasaa keessatti ramadamee jira jechuudha. Damee saayinsii hawaasaa keessaa isa tokko. Inni eenyu? Economicsiin jechuudha. Sirriitti dhageeffadhu. Gabaabumatti economics is what? Economics is the branch of social science. Gartee? Inni biifuu maali? Damee saayinsii hawaasaa jalatti of ramadee jira jechuudha. Inni saayinsii diinagdeen saayinsii hawaasaa jala jira jechuudha. Economics is an important discipline and the prominence has what? Increased in the recent year in what? Response to the worldwide economic problem. Kana jechuun amma sirriitti dhageeffadha. Diinagdeen barnoota amma fakkeenyaaf barbaachisaa yoo ta'e waggoota dhiyoo asitti jechuun rakkoo diinagdee addunyaa kanaa rakkoo diinagdee addunyaa maraa deebii isaa itti kennuudha yookaanis beekamtiin isaa dabalaa dhufeera jaa. Akkamitti? Economics is important. Dhageeffadhu. Barbaachisummaan economicsii kanaa jechuudha. Displayin wanta akka displayin godhee adda baasuudhaaf and it is what? Prominence has increased. Wanta akka deebii kennuudhaaf dabalaa dhufee jira jechuudha. Insa recent year baraabaraan jechuudha. Wanni kun rakkoo diinagdee ammaan tana qormaata biyyattii tanatti ta'uu hundaa'u akka furmaata ta'uu akka yookaan akka addunyaatti response of the world wide akka addunyaatti illee hiikuudhaaf shoora taphatee lafa kaatee jira jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf lafa proposala qopheeffatee lafa kaayee qabaa jechuudha asirratti. Present private at present poverty
unemployment, inflation, recession, population, explosion. It is kanaafi kan kana fakkaatan hundatti akka addunyaatti world wide in the problem of what? In the world wide in the problem. Rakkoo wantoota kana hundaa furuudhaaf proposala mataasaa haatee jira jechuudha. Economicsiin akka addunyaatti jechuudha. Maal faadha wanni amma isin jee kun sirriitti dhageeffadhaa. Tokko maali? Sirriitti adda baafadhaadhaa. Inni kun maali? Hiikni wanni inni rakkoon inni asirraa furuuf deemu kun maali? Jala deebiitiin isiniif himaa deema tokko tokkoon jechuudha. Present of poverty hiyyummaa namoonni beektan, unemployment rakkoo hojii dhabdummaadhaa, inflation qaala'insa jireenyaa kan ammaan tana biyya teenya tana qoraa jiruu fi recession amma fakkeenyaaf recession gaa namni amma isin kun faan isiniif haaraa ta'uu danda'a. Recession jechuun maali? Recession jechuun wanta ol kainaa fi gabbuun jechuudha. Diinagdee amma diinagdee mataa isiitiif recession qabdi jechuudha. Inni kun yeroo ammaa maali? Yeroo jireenyi qaala'ee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jireenyi qaala'e wanti kun maal ta'aa dhufa? Rakkoon isaa maal ta'aa dhufa? Bal'ataa dhufa jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofi asirratti sirriinna hordofi. Rakkoon fakkeenyaaf amma biyya teenya keessatti rakkoon amma inni dubbate kun hundi maal bal'inaan jira jechuudha. Poverty hiyyummaan ni jira. Hiyyummaan akka biyyattiitti beekamaadha. Unemployment hojii dhabdummaanis akkasumatti inflation qaala'insi jireenyaalleen akkasumatti recessionis akkasumatti fakkeenyaaf jechuudha. Kufaatii diinagdee jechuudha gabaabumatti. Recession jechuun yeroo takka diinagdeen ol ka'ee yeroo takka immoo hara dhooqaatti giraafii irratti yoo gabbuu ta'e maali? Diinagdeen sun gabbu'aa jechuudha asirratti. Kanaafuu dhoo'insi wanti akkanaa kun jechuun baay'ina uummataa irratti dhaabbateeti jechuudha. In the what? Population explanation of the population explanation jechuudha. Baay'ina lakkoofsa uummatarraa wanti kun mudachuu danda'a. It is ammallee are worldwide in the problem. Rakkoo kana hundaaf furmaata kaa'uudhaaf akka addunyaatti economicsiin proposala mataasaa kaa'ee jira jaa. In order to understand and find solution to such problem and in what? Deeps in knowledge of economics. Zinchaal nunja. Kana jechuun maali? Wanti ammaan tana nuti irratti dubbanne kun jechuudha fakkeenyaaf rakkoon akka addunyaatti jiru kun jechuudha. Rakkooleen akkasii yoo ka dhufu ta'e jechuudha. Waan kanarra hubannee furmaata argachuudhaaf beekumsi gadi fageenyaan nuti qabnu kun maali? Hedduu barbaachisaadha jechuudha. Asii waa'ee dinagdee kana furuuf jechuudha. In what? Rakkoo kanaaf furmaata kennuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. In the find solution of what? Such problem. In order to what? Understand and the find solution to such problem and in the peace in knowledge. Beekumsi nuti gadi fagoo qabnu yookaanis xiinxallu asirratti dhaabbatee maali? Rakkoo biyya tanaatiif furmaata ta'a jechuudha. Economicsii kana keessatti. Definition of economics. Amma definition of economics. Hiika dinagdee jechuudha. Hiikni dinagdee maali fakkeenyaaf amma? Sirriitti dhageeffadhaa. Dinagdee jechuun gabaabumatti maali? Overtime. Hiikkaan isaa kun jechuudha yeroo yeroon overtime tahaa ka dhufeedha. Haala kanaan amma asirratti sirriitti hordofi. Definition of economics has developed over time. Inni yeroo ammaa jechuudha economic theory has what? Advanced over and different them have gradually been included in the field. Okay, sirriitti dhageeffadhu. Jala siraariin sitti hima. Kana jechuun maali? Economic theory has advanced over time and different them have gradually been included in the field.
Kana jechuun maali? Hiikni diinagdee yeroo guddachaa dhufeera. Yeroo inni guddachaa dhufe kanatti tiyoorii diinagdee yeroo kana guddataa dhufan kana yoo kan laallu ta'e jechuudha mata dureewwan adda addaa achirratti sirriitti adda baaftee ni argitaa jechuudha. Kanaaf inni maali? Tiyoorii maaliiti? Diinagdee yeroo kana guddatee yeroo guddatees ta'u mata dureewwan adda addaa suutaan keessatti dirree hammatanii yookaanis dirree itti furmaata waan tokkoo itti furan ta'ee mul'atee dhufee jira jechuudha asirratti sirriitti dhageeffadhu. Kun gabaabumatti maali? In the words definition of economics at moment and the beginning of a revised in area such as definition of wealth. Dirree waan takka itti wallaana yookaanis waan takka itti lafa kaanii rakkoo waan sanii itti furan jechuudha. Rakkoo maaliiti wanti kun? Fakkeenyaaf wanti akkasii kun rakkoo akkamii hiikaa kana keessatti kan agarsiisu maali? Dameewwan akka hiikaa qabeenyaa, hiikaa wal gargaarsaa fi kan kana fakkaatan fakkeenyaaf asirratti ni jira jechuudha. Wealth qabeenya ni beektan. Definition of wealth rakkoo qabeenyaa furuu. Definition of welfare ammallee the definition of scarcity namoonni beektan hanqina waan takka si mudate fakkeenyaaf yeroo riskii takka keessa galtee amma fakkeenyaaf kasaaraa wayii si mudate scarcity'n kun si mudataa jechuudha. Scarcity si mudate kanaaf akkaataa itti furmaata waan takka yaaduu itti dandeessu jechuudha gabaabumatti. Inni kun maali? Kanaaf fala ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf asirratti scarcity hoggaati scarce taate hiikaa wal gargaarsaati jechuudha. Asirratti lammiin keessi gargaaree waan san keessaa kan si baasuu fi ammallee hiikaa hanqinaa irratti fooyya'inaan jechuudha. Wanti kun ni jira jechuudha naannoo hundatti jechuudha. Yaadota armaan olitti irratti dubbanne kana hundaa'uu diinagdeen maali? Akka armaan gadiitti ibsamuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf inni maal jedhamee ibsama? Sirriitti na hordofi jechuudha. Based on the above consideration of the economics can be defined as follow. Akka armaan gadiitti ni ilaallan hunjee maali? Economics is the branch of social science study efficient allocation of scarce resource so as to attain the maximum fulfillment of the human need. Okay? Sirriitti bakka tana dhageeffadhu gaa. Bakka tanatti jecha qulfiidha. Diinagdeen damee saayinsii hawaasaa ta'eetuma ramaddii qabeenyaa fi hanqina qabeenyatti mudatu jechuun ga'umsaan fedhii dhala namaa sadarkaa olaanaadhaan kan maali? Akka guututti kan qoratudha jechuudha. Bakka gabaabuma fedhii dhala namaa kan qoratudha jechuudha asirratti. Irraan deebi'a. Economics is the branch of social science as study the efficient allocation of scarce resource so as to attain of the maximum fulfillment of the human need. Asirra dhaabbatee fedhii ilma namaa kana guutumaa guututti kan qoratudha jechuudha asirratti. Wanti isin hubachuu qabdan isuma kana jechuudha. Kanaaf diinagdeen saayinsii hawaasaa ta'ee maali? Ramaddii qabeenyaa fi hanqina qabeenyaatis ta'ee gahumsaan fedhii dhala namaa sadarkaa olaanaadhaan akka guutumaa guututti kan guutu yookaanis kan qoratudha jechuudha. Akka saayinsii filannootti amma fakkeenyaaf diinagdeen kun jechuudha na hordofi sirriitti. Sirriitti dhageeffadhu. As a science of what? As a science of choose. Economics study how people choose to use scarce or limited productive resource, land, labor, equipment, technical knowledge. It is produce various what? Commodities. Sirriitti dhageeffadhu. Kana jechuun maali? Akka saayinsii filannootti diinagdeen kun jechuun akkaataa namoonni qabeenya oomisha yookaan hanqina yookaanis diinagdee waan tokkoon jechuun hanqina waan tokkoo yookaanis
daangeffamee lafa humna namaa meeshaalee beekumsaa fi teeknika qabutti jechuudha fayyadamee jechuudha. Fayyadamummaa meeshaalee adda addaa saniin oomishee inni harkatee waan san qoratee itti dhaqqabu sun maali? Piroodaaktiif jennaan wanta kana karaa saayinsaawaa saniin haala ilmi namaa taatee garaagaraa keessa darbee itti waan san injifatu jechuudha gabaabumatti. Kanaaf the following statement are derived from what above definition of economics. Akka kana gadiitti lafa kakkaamee jira nuun jee. Maaltu lafa kaa'ame? Hiikni armaan gadii hiika dinagdee jechuun armaan olii kanneen amma dubbanne kanaa waliin irraa fudhatamanidha. Isaanis dhageeffadhu. Tokkoffaan maali? Study about scarce resource. Waa'ee qorannoo qabeenyaa hanqinaa irratti kan ibsu jechuudha. Scarce resource jechuun hanqina qabeenya irratti hanqina si mudatu jechuudha. It is study about allocation of resource. Waa'ee ramaddii qabeenyaa irratti jechuudha. Waa'ee ramaddii qabeenyaa irratti qorataa ramaddii qabeenyaa jechuudha. Inni sadaffaadha. Allocation of resource should be efficient. Kunis gahumsa kun amma. Scarce jechuun hanqina yoo ta'u, efficient jechuun gahumsa. Allocation of resource should be efficient. Gahumsa qabeenyaa irrattis ramaddii qabeenyi gahumsa qabeenyaa irrattis haa qoratuu fi fakkeenyaaf maali inni biraa kan aanu human need are unlimited. Fedhii ilma namaa irratti jechuudha kan xiyyeeffatu jechuudha. Baa'umatti fedhii ilma namaa irratti. Ikoonomiksiin maali? Dhibbaa dhibbatti wanni inni irratti xiyyeeffatu fedhii ilma namaati. Amma asirratti saayinsiin isaanii maal jaa? Human want is unlimited but resources limited nuun jaa. Dhugaadha kun dhibbaa dhibbatti. Kun haala ilma namaa hunda bira jiru jechuudha. Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu. Garuu qabeenyaati qabdu daangaa qabaa jechuudha. Ati fakkeenyaaf lakkuma qabeenyi kee dabaluun fedhiin keetis dabalaa jechuudha. Lakkuma yoo qabeenyi kee irratti dirqama waan silaa barbaadu san qabeenya waan san hin bittu waan hin qabneef lubbuu tee daangeessitee lubbuu tee wanti kun kana ta'uu hin qabu ati waan san bira kutuu hin qabdu jettee lubbuu tee maal goota? Stop ni daangeessitaa jechuudha. Kanaaf miskiinummaa teettis aamin jettee fudhattee waan sanii wajjin wal madaalsiftaa jechuudha. Kanaaf human want is unlimited but resources limited nuun jaa. Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu garuu qabeenyaati qabdu si daangeessa ni daangawaa jechuudha. Qabeenyi daangee taanaan lubbuun kee dirqama daangoytee bakka sana irra dhaabbattee jechuudha. Yoo qabeenyi kee dabale fedhiin keenis ni dabala. Fakkeenyaaf ati abbaa qabeenyaa taatee mana ijaarrattee makiinaa yoo bitatte ammas qabeenyi kee ka dabalu yoo ta'e makiinaarraa waan biraa bitachuuf yaaltaa jechuudha. Kanaaf fedhiin kee daangaa hin qabu jechuudha. Kanaaf asirratti wanni qulfiin ikoonomiksiin dubbachaa jiru human want is unlimited but resources limited. Waan kana sirrii gadi fageenyaan qaba. Sirni hordofaa. Kanaaf objective of economics study how efficiently allocate scarce resource to what? Satisfy unlimited human need of the maximum possible degree. Gartee? Wanni nuun jee gartee ammaa asirratti. Kaayyoon dinagdee fedhii dhala namaa daangaa hin qabne haga daanga'ametti jechuu guutuuf qabeenya maali? Hanqina qabu akkamitti gahoomsuu yookaanis ramaduu dandeenya akkamitti dabaluu dandeenya jee furmaata itti yaaduuf carraaqa jechuudha asirratti ilaala. Dhageessanii? Kanaaf wanti kun maali? Asirratti isaan kan fayyadamaniiti waan kanaaf furmaata ta'uu danda'an jechuudha. Sirriitti na hordofi. Kanaaf kaayyoon dinagdee fedhii dhala namaa kana daangaa kan hin qabne kana haga daangaatti deebi'u yookaan daangaa guutuuf qabeenya hanqina qabu kan akkamitti akka gahoomsu ramaduuf kan danda'u qoratu waan arma jala jiran kana jechuudha. Waa sadii jira. Nature of economics, economics as science, and what? Economics as an art. Isaan kun as keessatti gahee ni qabu jechuudha. Amma tokkoon isaanii haa laallu. Nature of economics. Economics maaliiti? Nature maali yoo? Uumamaa jechuudha. Asirratti immoo wanni ati ilaaluu qabdu diinagdee saayinsii tokkotti the lack of
uniformity of the defined economics emanate from what? Shifting view about what? The subject matter over time. Yeroo yerootti waan kana saayinsiin qaama beekumsaa sirnaawaa yookaanis qindaa'ee sababa bu'aa walitti hidhaminsa oomishaan beekamtii waan takkaaf ka kennu yookaanis achirratti kan dhaabbatu jechuudha. Dinagdee kana keessatti amma wal fakkeenyaaf yeroo deemu jechuun ilaalcha waa'ee maaliiti? Waa'ee dhimma jijjiirraa madda ogeeyyii tokkootiin kan mul'atu jechuudha wanti kun. Gartee? Kanaaf ogeeyyiin jijjiiramanii waan san akka jijjiiran asirratti shoora taphachiisaa jechuun nature of economicsii kanarratti lack of uniformity wayii dinagdee hiikuu hanqina dinagdee kana keessatti kan wal fakkaatan jechuudha. Asirratti kaayyoo mataa isaatiin maali? Jijjiirama jiru irratti maddaawwan qabeenyaa kun jechuudha. Ogeeyyiin dinagdee tokko dinagdee akkasii maaliif saayinsii kan imala ta'uuf yookaanis akka karaa ta'uuf itti maal ta'anii yeroo yerootti rakkoo waan sanii furuuf subject matter over time yeroo yerootti waan sanaaf irratti hojjetan jechuudha. Saayinsoonni as keessa turan jechuudha. Inni itti aanu maali? Economic science. Kana jechuun science produce systematic and the organized body of knowledge that links and what effect. Kana jechuun maali? Saayinsiin qaama beekumsaa sirnaawaa fi qindaa'ee fi amma sababaa fi bu'aa walitti hidhamuu fi oomisha beekamtii akka kennu waan san irratti waan jiru irra dhaabbatee furmaata kennuu irratti kan hirkatu jechuudha. Waa'umatti waan san irratti dhaabbatee systematic organized qaama yookaan body waan sanii jechuudha. Qaama waan tokko irratti knowledge in the link case of what? Effect waan rakkoo waan sanii irra dhaabbatee kan furmaata waan saniitiif hiikaa laatu. This knowledge can be what? Regarded as the what? The knowledge of what is maaliif akkas ta'e wanni sun maali? Eessarraa dhufe waan san irra hidda isaa qoratee jechuudha. Dinagdee kana keessatti dhuguma hedduun sirna walitti qabaminsi ramaddii isaa xiinxaluudhaan rakkoo waan sanii briefly adda baasee kan himu jechuudha gabaabumatti. Inni dhumaa maali? Economic as an art. And one of the important definition of art is technique or what way of the doing or achieving something. Kana jechuun gabaabumatti maali? Asirratti dinagdeen fi aartiin akkaataa itti isaan waliin socho'an hiikaan aartii barbaachisoo ta'an keessaa tokko tooftaa yookiin mala waan tokko hojjechuuf yookaan maal ta'u galmaan ga'uudhaaf rakkoo waan sanii itti furuudhaaf falatti baafatan jechuudha. Aartiin takka sani. Maali? Of important definition of art is technique. Teeknika waan san keessaa jechuu or way of doing waan san keessaa hojjetanii or achieving in something. Karaa furmaataatti ittiin deeman jechuudha. When dealing with problems such as unemployment, poverty, and inflation, economic proved in the what? Principle and method through which of the problem can be what? Solved. Rakkoo wantoota kana hundaatu akkaataa itti furuuf xurree kaayyatee itti adeemee rakkoo kana jalaa ummata kana baraaruuf isteeppiidhaan itti deemee waan kana maal godha? Furmaatatti yaada jechuudha. Inni kun beekumsa keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf wanti kun rakkoon kun eessarraa dhufe? Rakkoolee akka hojii dhabdummaa unemployment hajanneen kana jechuudha. Poverty hiyyummaa ammallee inflation qaala'insa jireenyaa hammaan tana nu qoraa jiru kanaa waliin economic proved in the principle and the measure of so in the problem can be what? Solve. Rakkoo waan kana hundaa'u furee maali? Karaa furmaataatti xurree kaa'aa jechuudha. Kanaaf hence in economics
extensively examine waan kana hunda examine godhee jechuudha the nature and the case karaa uumamaatiinis ta'e case of economics karaa keessa biraatiin dhufu in the problem and the set of the producer oomisha irratti in the finding solution waan kana hundaafu furmaata lafa haa yookaanis rakkoowwan sanii solve ka godhu yookaanis solution ka godhu jechuudha from the perspective we can consider in economics and art kanaaf economic artiin gahee akkana qaba jechuudha barnoonni keenya kan arraas kanumaan raawwata barnoota biraatiin haga walitti deebinutti